kabajamtoota hordoftoota keyboard multimedia production nageenya rabbii idduma jirtanitti isinirra haa jiraatu jecha har'aan tana seenaa gabaabduu ishee biyya Hindii keessatti raawwatamte takkaan waliin barsiisuuf deema. Asumaan warroonni chaanala keenyaaf haaraa taatan subscribe godhaa. warroonni durayyuu hordofaa jirtan ammoo hedduu galatoomaa isiniin jecha kallattumaan gara seenaa kootti haaseena. Namticha tokkotu jiraata biyya Hindii ture. Hogguu biyya Hindii kana keessatti jiraatu jireenyi isaa yookiin immoo iddoon jireenya isaa biyyuma Hindii sana keessa qarqara magaalaa Hindii gaara guddaa wahii gubbaa jiraata. Namni kun wantoonni inni gaara guddaa san keessa jiraatu haadha manaa isaatii fi re'ee tokko wajjiin gaara guddaa san keessa kan jiraatu ture. Akka carraa ta'eetiin wanti inni galii guyyaa yookiin immoo wanti qallaba isaaniif ta'u tokko yoo jiraate qonnaan bulaa yookaan ammoo qotee bulaadha. San irratti hundaa'uudhaan jireenya isaa kan gaggeeffatu ture. Haadha manaa isaatii fi re'ee takka waliin qonna isaa qotataatiin jireenya isaa osuma akkasitti jiraatu gaaf takka akka carraa ta'ee haadha manaa isaa baay'ee dhukkube. Egaa haadha manaa isaa baay'ee dhukkubsannaan Dishraat Manjii fageenya karaa wajjiin haadha manaa isaa gaara guddaa magaalaa Hindii keessatti argamu sana achi gabbu'ee haadha manaa isaa gara mana yaalaa fiduudhaaf haadha manaa isaa baadhatee imala gara magaalaatti eegale. Namni Dishraat Manjii jedhamu kun namoonni yookaan ammoo ollaan naannawa isaa kan jiraatu waan hin jirreef hojjuma isaa haadha manaa isaa wal'aannatuudhaaf imala isaa gara magaalaatti eegalee deemsa isaa deemee erga karaa wadhakkaa yookaan ammoo wadhakkaa karaa erga deemeen booda haadha manaa isaa dhukkubbiin baay'ee waan itti hammaateef jecha hafuu hin dandeenye karaatti harkaa wareegamte. Erga sanaan booda Dishraat Manjii haadha manaa isaa waan baay'ee jaallatuu fi waan baay'ee mararfatuuf jecha baay'ee boohee gaddee maraatee carraa biraa waan hin qabiniif jecha gara gaarichatti deebi'uudhaan haadha manaa isaa awwaallate. Egaa guyyaa muraasaa erga gadda haadha manaa isaa taahee yaadannoo ishee erga taaheen booda waa takka murteeffate. Wanti inni murteeffate tokko sun yoo jiraate waan addaati. Re'ee takka qabu sana qabeenya ishee qabu sana gurgureetiin yookaan ammoo re'ee shan magaalaa fidee gurguree wantoota gaara kanneen ittiin uru akkasuma ammoo gaara kanneen ittiin qotee gaaricha jiksee karaa itti baasu kallattii saniin gaarii dirqamatti re'eetti gurgureetiin urtuu fi qottoowwan garagaraa bitadha jedhee murteesse. Akkuma jedhe namni Dishraat Manjii jedhamu kun waan jedhe raawwatuudhaaf re'eetti isaa qabatee gara magaalaatti imala isaa eegale. Erga magaalaa gahee re'ee isaa akkuma jedhe gurguree urtuu fi qottoowwan gaara ittiin qotu biteetiin gara gaarichatti deebale. Erga gara gaarichatti deebi'ee namni Dishraat Manjii jedhamu kun qabsoo isaa asirraa eegale. Gaaricha qotutti ka'e. Hogguu gaaricha kana qotutti ka'u namoonni naannoo sana jiran kan naannoo saniin yookaan ammoo daandii sanirra lufan itti kolfaa itti baacaa turan. Yaa Dishraat Manjii maal dalagutti jirta jedhanii gaafataa qishnaa godhanii. Innis immoo kaayyoo baheef yookaan ammoo kaayyoo dalagaaruuf waan qabuuf jecha wantoota namni jedhuun sana osoo dhaggeeffatin kallattimaan hojii isaa cal jedhee itti fuufe. Namoonni itti kolfaa waan hin danda'amne akkamitti qottaa gaara hangana gahu kan magaalaa Hindii keessatti argamu kan hattaan magaalaa sana keessatti mootummaan biyya Hindii kan yeroo sana jiru qotuudhaaf waan qottoo fi urtuu kan kee caalu gireederii qabatee dhufee gaara kana buqqisuudhaaf yaalii taasisee kan hin danda'in atiin namni dhuunfaa kun akkamitti gaara kana buqqistaa waan hin danda'amne maalitti hojjatta jedhaniitiin itti qoosaa dhiisi jedhaatiin baacaa bira darban. Innis na qarqaartanii yookaan na qarqaartattee na qarqaara yookaan immoo jedhaatiin waa takka dhageetti kennuufi didee hojii isaa yeroo gara yerootti obsaa fi kutannoodhaan itti fuufe. Namni Dishraat Manjii jedhamu kun gaaricha kana qotee haasaa namaa dhageeffachuu didee waan namni qoosaa namni isaan jedhu dhageeffachuu didee kaayyoo isaatiif qofa karaa kennee abjuu gama manaa baheef qaba waan ta'eef isa galmaan gahuudhaaf qote. Erga qotee waggaa 22 guutuu gaaricha qote. Egaa waan ajaa'ibaati. Namni tokko waggaa 22 guutuu waan tokko qotuu jechuun baay'ee nama ajaa'iba. Baay'ee obsa guddaa fi kutannoo waan barbaachisu.
Dishiraat Manjii akkuma jedhame waggaa 22 guutuu erga gaaricha qotee gaaricha dura kiiloomeetira 50 ture gara kiiloomeetirii 10tti gadi xiqqeessuu danda'eera. Egaa gaaricha dura kiiloomeetira 50 ture gara 10tti egaa gadi xiqqeesseen booda namoonni gaafa san isa qeeqaa isa arrabsaa tuffataa qishnaa godhaa bira darban sunniin har'a ammoo mootummaa biyya Hindii wajjin ta'uudhaan nama Dishiraat Manjii jedhamu kana ajaa'ibsiifatanii badhaasa guddaa noobeelii akka biyya Hindiitti yeroo san argachuu danda'eera. Egaa namni kun dhuma irratti erga seenaa hangana gahu dhaloota isaatiif dabarseen booda immoo dhuma irratti dhukkuba kaansariitiin qabamuudhaan addunyaa kanarraa wareegameera. Yaa obboleeyyan kabajamtoota hordoftoota keenya seenaa kanarraa wanti barannu tokko yoo jiraate namni tokko jireenya isaa keessatti kaayyoo qaba, namni tokko jireenya isaa keessatti abjuu qaba, namni hogguu jiraatu cal jedhee jiraachuu qabaatu waan abjate waan hogguu jiraatu san keessatti qotee bulaas ta'ee qonna kana qotee bakka kana gahuu danda'a jedheetiin abjatee deema. Barataas yoo ta'e barnoota kiyyaan baradhee iddoo kana gaheetiin biyya kana fayyada jedheen deema. Daldala yoo ta'e daldala kiyyaan ummata islaamaa ummata addunyaa gargaara jedheetiin deema. Namni hundinuu hogguu jireenya kana keessatti jireenya isaa gaggeeffatu abjuu qabaatee abjuu isaa milkeessuudhaaf ni tattaafata. Haa ta'u garuu chaalenjoonni bu'aa ba'iin hedduu waan jiraniif akkuma seenaa kanarraa baranne haasaa namaatiif qeeqa namaatiif akkasuma immoo koomentii xixiqqaa namni abdii si kutachiisuudhaaf si kennu hundaafuu gurra kennuu dhaabattee kaayyoo kan kee qofa yoo itti fuutte galma guddaa gahuu dandeetta. Kanaafuu kabajamtoota hordoftoota keenya seenaan keenya kan guyyaa har'aa asumatti xumuramaa. أرجو قبادة إسنين جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيبور مالتي ميديا أمس الرديبون سبسكرايب قد إسنين جدا والمغاري